daawwattoota televezyiinii OBS kun kan daawwataa jirtan qophii keenya addaa ayyaana Eid al-Fitr kan bara 1444 kan bara kanaa kan bara 2015 sabeeffachuudhaan ayyaana kana haala kabajasaa isin biraan ga'uudhaaf kan haala kabaja ayyaana kanaa kan magaalaa Adaamaarra namni ayyaana kana akkamitti kabajuu baheera kan bara kana maal fakkaata soomanni akkam ture kan jedhu haala namoota yaada namoota gaggaafachaa isin biraan geenya ayyaanni kun keessuma bara kana immoo haala akkamitiin kan soomanni soomamaa ture maaltu adda godha duudhaan ayyaanichaa maali yeroo ayyaana kana kabajatan namoonni ayyaana kana kabajatan yookaan immoo hawaasni musliimaa akkamitti kabajatu ollaa isaanii wajjin harka qalleeyyii akkamitti yaadachuu qabu duudhaan umti ayyaanichaa maal fakkaata kan jedhuu fi ayyaana kana immoo guyyaan kun keessumaa guyyaa jimaata yookaan jummaadha ayyaanni Eid al-Fitr kan bara kana immoo jimaatarra ooluunsaa wanti adda isa godhu jira isa jedhus dabalatee haala ayyaana kana isin biraan geenya ani Abdiisaa Fufaatii ogeettiin kaameraa Hawwii Gurmuutii haala waliigala ayyaanichaa keessumaa kan magaalaa Adaamaa naannoo mana poostaa jedhamuun beekamurra hanga iddoo ayyaanichi kabajamutti namoota gaggaafachaa yaada namoota isin biraan gaa isin waliin turtii taasifna hanga xumura qophii keenyatti hordofaa. Arfte maqaa kee naa ibsina. Aywa ani Abdusalaam Bareentoo Bakkee Haamidiin jedhama. Kan irraa dhufe Harargee Bahaati. Akkami ayyaanni Eid al-Fitr kan bara kana maal adda godha? Mee soomanni akkam ture? Ayyaanni kun akkami? Soomanni akka ajaa'ibaatti bareedaadha. Wan khaasatan wanni Ramadaana baranaatii fi soomana baranaa kana addaan godhu waa hedduutu jira. Inni tokkoffaan mootummaa gaarii nu ta'e inni itti aanu akkasumatti waa hedduutu jira. Waa hundaafuu mootummaa duudhaan ayyaanichaa maali mee yommuu ayyaana kana kabajan ollaa keessan maaltu godhama inni jedhamu inni ayyaana kanarraa eegamu amma yoo soomni hiikameera yeroo kana immoo hiyyeessota harka qalleeyyiiwwan naannoo keessan ollaa keessan jira meenuu ibsame. Uummanni musliimaa guyyaa irraan tanaa kana bakka jiru hundatti qabaataan kan qabne cinaa dhaabbachuu harka qalleeyyii cinaa dhaabbachuudha hanga dandeetti ollaa isaa hanga dandeetti quba qabaachuudha jechuudha waan qabu kanarraa qooduufi qaba akkuma wal dura rabbiin qabeenya itti kannatti hanga tokko wal gargaaruutu isaan irraa eegama. Ayyee meenattis maqaa kanaas. Maqaan kiyya Mudassir Sheikh Ahmadin jedhama naannoo kutaa boolirraa kan dhufe. Mee ayyaanni akkamii mee maal fakkaata soomanni akkam ture ayyaana irraa akkamitti ilaalta? Ayyaanni wallahi hedduu nama ajaa'ibsiisa guyyaa ayyaana kana gaa aadaa yoo akka shari'aa islaamatti waan islaamummaan karaa nu goote irraa tokko harka qalleeyyii gargaaruudha sanirraa guyyaa kana maqaan guyyaa kanaatu Eid al-Fitrii jedhama fitrii kana zakkaata fitrii jedhamu jira miskiina yoo harka qalleeyyiif kennamu jechuudha guyyaa kana harka qalleeyyii wanni jedhamu akka islaamatti guyyaa kana hin jiru maaliif ergamaan sallallahu alaihi wasallam akka harka qalleeyyummaan guyyaa kana dhabame namni hundi yaada maaliin nyaadhaa maaliin dhugaa keessa akka ba'u rasuul sallallahu alaihi wasallam guyyaa kana keessa akka zakkaanni miskiinaaf kennamu ganamaan jechuu ganamaan kennamuu qaba guyyaa irraa walumaa galatti guyyaa gammachuu nama hundaati jechuun danda'a. Ayyee mee namatti si ga'e bagatti si ga'e jechuudha barbaadus. Wallaahi obboleeyyan kiyyaa fi maatii kiyya dabalatee saayibban kiyya kan naannoo adda addaa jiran hundaa'u uummata islaamaa hundaa'u baga guyyaa kanatti sin ga'e jechuudha. Baga geessan baga gammadan. Baga geenya walumaa galatooma. Magaalaa Adaamaatti ayyaanni kun haala kamiin kabajamaa jira? Namoonni tokkummaadhaan jaalalaan karaa nagaaf tasgabbii qabuun ba'anii ayyaana isaanii kan akkaataa kamiin kabajataa jiru isa jedhu simbiraan gaatii jira. Namoonni baay'inaan bara kana ba'anii jiru. Nageenyi isaas karaa tasgabbaa ta'een tokkummaadhaan wal ga'uudhaan qaamni hundumtuu ba'ee ayyaana kana kabajachaa jira. Keessumaa gara ayyaanichaatti kabajachuutti yeroo imalan deeman waan jedhanii deeman qabu isadha kan isin biraan geenyuun hordofa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ودفعلوا سكر من لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله
እንኳን አደረሰሽ። እንዴት ነው? ሰላም አለይኩም እንኳን አብሮ አደረሰን። በጣም ደስ ይላል። ረመዳንን ኢድን ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያሳለፍነው። ረመዳን ደግሞ እንዳየ ህዝቡ ደስ ይላል። ህዝበ ሙስሊሙን እያየውን ሴቶቹ ባንድ በኩል ወንዱ በኩል ያው ሲያዩ ደስ ይላል። አልহামዱሊላህ አላህ ለዚህ ያደረሰን። ምንድነው ልዩ የሚያደርገው የዘንድሮ በዓል በጣም ደስ ይላል። ወላሂ ማሻአላህ ተባረከላህ በጣም ደስ ይላል። ረመዳንን ተራዊ ሰገድን ኢሻ መስጊዳችንን አልহামዱሊላህ እኔንም አንተንም መላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ይላል። አመሰግናለሁ። Magojjigeen. Eessa dhuftan eenyu maqaan keessan? Naanna Jeelan Haji Hassan jedhama. Gandarrachatti dhufee. Gandarrachatti dhuftan. Mee ayyaanni Iid al-Fixir kan bara kana mee maal fakkaata? Akkamitti kabajamaa jira? Kan bara kana badarbeerra maal taddasa godha? Akka malee jijjiirama qaba. Akka malee zinja. Wanti nama jiru akka malee zinja. Rabbilee kun nu qabbanees agartee miti. Roobee yaa kun jijjiira tokko kun. Kana waan malee das nama jira. Yeroo kabajjanoo mee maal yaadachuu qabdu? Duudhaa ayyaanichaa nutti himame. Waan bira tarreema waan baay'ee jira. San yoo yaadane waan baay'ee. Guyyaa kana immoo keessumaa namni hundumtuu gammaduu qaba. Eeyyaa hundi isaa kan qabullee kan qabnullee hunduu dasa dheetin oola jechuudha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Guyyaa gaarii. ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ሰላም እንዴት ነው? እንኳን አደረሰዎት። በገስኒንጋ ሜ አያኒ ኩን ማል ፈካታ ሜ አዩ አያና ከና ነው ሂማ አያኒ ኩን አመጋጋራ ድሬ ሰላታ ደሙ ጅራ አኩማ ጋርቲ ኩን ነው ነው ወልገሄ ሀላ ገመዳ ተሄን ሀላ ምርቃና ተሄን ደሙ ጅራ ዱገት ጋ ኢን ከቤኩም ሰላታ ቦዳ ከጀኑ አማ ደሙ ጅራ ረቢ ነጋሃን ማገሰን ደብሱ inni iida barakaa iida khayrii iida gammachuu iida nagahaa biyya guutuuf haa ta'u jenna. Hunduma keessaniif haa ta'u. Keessumaa amma bara kana tasgabbii nageenya karaa qabuun namni hundumtuu gammadaa deemaa jira. Tasgabbaa'ee baay'ate namnis baay'inaan bahee jira. Mee isa nuu ibsaame ayyaana bara. Dhugatti nageenya jechuun wanni isatti fakkaatu hin jiru. Nageenya nama keessatti jirutu beeka malee namni nama nageenya dhabetu beeka malee namni nageenya keessa jiru hin beeku. Nuti nageenya keessa jirra obboleeyyan keenya bakka birootitti nageenya keessa warri hin jirre warri halkanii guyyaa dhukaasni irratti deemu nageenyi waan ta'e hin beekan. Dhugatti nageenyi kun haala bareedaa keessa jiru naannoo keenyatti nuti amma haala qabbanaa wanni takka rakkoon tokko hin jiru haala akka gaarii gammachuu keessa jirra. Akkasitti ayyaana kabajachuunis akkanatti kabajachuun ammoo waan caalaa namatti tolu jechuudha. Nageenyi kun rabbiin nurra haa tursiisu warra nagaa dhabeellee rabbi nagaa haa kennuuf jenna. Ayyee ulfaadha. Kan bara kana ayyaanni kun maal fakkaata? Akkamitti ilaaltanii akkamitti kabajamaa jira? duraan dursa ummata muslimaa addunyaa jiru hundaanuu baga ayyaana Iid al-Fixiriin geessan jechuu barbaada. Ayyaanni baranaa kun ayyaana baay'ee gaariidha. Ayyaana nagaati. Bara darbee yeroo kana biyyi keenya lola keessa turte. Barana nagaa ummanni immoo gammachuudhaan wanni akkana bee nageenyi yoo jiraate iddoo hundattiyyuu amantaan kabajaa qaba. Daldalaan daldala isaarra nagaa qaba. Akkasuma kan baratu barnoota isaarra nagaa qaba. Qonnaan bulaan nagaa qaba. Kanaaf akkuma amantaa musliimaatiitu amantaan kun bu'aa nageenyaa kana fide. Nageenyi jiraannaan waa hundinuyyuu qalbiin namaa nagaa. Sa'aanilleen loonilleen nagata. Laftilleen nagata. Qilleensilleen nagata. Kanaaf namni hundi gammachuudhaan yoo ilaaltu ta'e daa'imni odoo manatti naafin akkanatti bee gammachuudhaan ayyaana isaa kabajachaa jira. Akka dur yooniif ilaalte fooqii hundarra waraanaatitu dhaabbata ture. Bara hin jiru. Ummatuma dargaggeessumaatu fi wal eegaa jira. Ummataatu wal eegaa jira. Kanaafuu kun mallattoo nagaati waan ta'eef nageenyi baay'ee barbaachisaa ta'u amantii. Amma afeetti haala hafe hundumaa mee uummanni maal barbaada? Maal dhaamtu mee? Nagaan guutummaa guutuutti akka buutu keessumaa dachee Oromiyaa keessatti. Amma haalli mootummaanis itti deemaa jiru gaariidha. Nageenyi naannoo kaabaatitti bara darbe ture. Karaa naannoo Oromiyaattis rakkoon jiru jira. Rakkoo kana immoo mootummaanis waamicha godhaa jira. Muummeen ministeeraatillee waamicha godhaa jira. Qaamni fi ala jirulleen Oromoon tokko ta'e yoonii fi wajjin duule wajjin socho'e karaa hundatti walii gale tokkummaa isaa cimse jabaa ta'uu waan danda'uuf jecha kanarratti namniif kan mufatee kan gaara jirus kan keessa jirus wal waamee irree tokko ta'ee nagaa buusuu turre jiraata jechuun barbaada. Ulfaadha. Isinis maatiin dabalaa. Bagattiin si ga'e. Bagattiin ni ga'e ilmaanuu. Mee eenyu jedhamtu maqaa keessa? Maqaa kee Jamaal Abrahaam Naanjuu dura dursee hordoftoota amantii Islaamaa hundaanuu baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada.
خلنا Ayyaan Iid al-Faxir kan bara kana mee akkamitti ilaaltan? Akkamitti kabajaa jirtu? hedduu namatti tola hedduu nama gammachiisa akkuma agartu uummanni baay'inaan bahee ayyaaneffachaa jira haalli kun haala bara dabre irraa gulaallu baay'ee namatti tola uummanni ofiif bahee ofiif galaa jira kun baay'ee namatti tola. Mee yeroo kabajan akkamitti kabajuu danda'u qabu mee? Maal gochuu qabu? Nageenya abbaan uummata kan eegamuufis kan eeggatus uummata kanaaf hawaasni keenya kan waan isarraa hammaadhaa hundaa'u dhaabbatee ofirraa ilaalee of maddii ilaalee of dura ilaalee akeeka qofaan bobbee galuu qaban jaa baay'ee. Guyyaa kana hunduu gammaduu qabaa jedhama. Mee harka qalleeyyii biras dhaabachuun wal gargaaruun wal harka wal qabuun jira. Mee sanuu ibsa. Dhugaadha. Ayyaanni kun ayyaana Iidul Faxirati. Namni waan qabu walii qoodee waan qabu walii kutee waliin akka ayyaana kana gammachuun dabarsuun dhaabuu barbaada.
أهلا بك يا شهر البركة مرحب بك يا شهر رمضان أهلا بك يا شهر العبادة مرحب بك يا شهر الغفران باتي ابني جالك سي ورجي سميد جدا فانغي هاوي جي أفبدي داني غمي وسوء جوجيني أسنوبه سي غراد اللي دچه غتو رمضاني منا هنداغي أهلا يا دواك ما في قلبي كيس كيبو قولي ربي كان دورك كم ففاجاني أكمل كفن والكابني دوفني كي دوفا ملكي هندا كابتين دوفي وانغودا سي كيسا هل كان كورنان دوما هل كان كي جالباتيكما أرغنو غرغودا رحمنتو نفكني وانغودا ديلوفني أكا كفني نفني هاكانوف إتير كيفني هاجنو في تملكا إنا أكادير نغمفو ملكي رمضان بفتو كي غانما أكيكا فولغه آلما لا أداما دوكنتي gama kanaan warri shamarranii yookaan dubartoonni gama tokkoon wal faana seenu dhiira wajjin miti kan isaan seenan dubartoonni qofaan asirraan seenu gama dhiironni immoo gama kallattii biraatiin wal sirriitti wal eeganii wal gurmeessanii dabareedhaan gara iidaatti bakka iidi kun kabajamutti imalaatii karaa tasgabbii fi nagaa qabuun karaa tokkummaa qabuun tasgabbaaniiti gara ayyaanichaatti imalaa kan jiranii ayyaanni bara kanaa nageenyi keessumaa haala gaarii ta'een jiraachuun tokkummaan jiraachuun sabaaf sablammii wal dhaga'uun baay'ee olaanaa ta'uu isaati kan himaa jiranii ayyaanichi immoo matuma isaatiin inni soomarra turame ji'a tokkoo fi inni kun immoo gaafa hiikamu ayyaana kana wayituma soomamaa tureyyuu sadaqaan yookaan immoo warra miskiina ta'aniif kennuun waan qabanirraa nyaachisuun warra daara dhaban uffata kennuufiin warra nyaataaf dhugaatii dhaban nyaataaf dhugaatii kennuun akkasitti kan ayyaanni kun ayyaaneffatamu kun karaa kanaan immoo warra dhiirotaatu wal gurmeessee tasgabbii fi karaa nagaa qabuun wal faana seenu warri dhiirota warri shamarranii immoo qofa wal faana seenu jechuudha dabareedhaan walii eeganii gara iidaatti adeemaa jiru ayyaanichi ayyaanni inni bara kanaa keessumaa haalli qilleensaa qabbana ta'uun rooba ta'uun akkaataa kanaan duumessa ta'uun ayyaanichi baay'ee miidhagaa akka ta'uu fi tasgabbaa akka ta'u taasisee jira kun egaa ayyaana Iid al-Faxir kan bara 1444ffaan bara kana kabajamaa jiru karaa ho'aa fi nagaaf tasgabbii qabuun kabajamaa jiraachuu isaati kan isin biraan geenye egaa mee gara iidaatti warra imalan immoo achi siqne isin biraan geenye ammas haala ayyaanichaa isin biraan geenya nu hordofa. Dachi dafangae hawiji afabdi dane game waso egujini asnubahe si egarra dalli dache gutu ramadani mana hundagae unduma fayamna yalala waljibani hafalala tokkumman harka walqabanne jirana walif mararfanne isa kes ya hila wajiru rakinaaf gadadon injiru rahmanni ballate dajjirra araaratu asdeema arshirra baatii keessa argachuuf milkii ifaajan gabroonni raahimi ibaadan faayan halkan isaa kajeellaa jannatun naa'imi irrafiin sodaatanii kan bara 1444ffaa kan kabajamaa jiru kan bara kana magaalaa Adaamaatti ayyaanni kun haala kamiin kabajamaa jira namoonni tokkummaadhaan jaalalaan karaa nagaaf tasgabbii qabuun ba'anii ayyaana isaanii kan akkaataa kamiin kabajataa jiru isa jedhu simbira gaatii jira namoonni baay'inaan bara kana ba'anii jiru nageenyi isaas karaa tasgabbaa ta'een tokkummaadhaan wal dhaga'uudhaan qaamni hundumtuu namni hundumtuu ba'ee ayyaana kana kabajajaa jira keessumaa gara ayyaanichaatti kabajachuutti yeroo imalan deeman waan jedhanii deeman qabu isadha kan isin biraan geenyuun hordofa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ودفع له سكر من لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله رفو صدادو دلسو جباري إن فقات نبدي مرتس إلهي مكان سغفري أهلا يا شهر القرآن أهلا 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 يا شهر الكفران أهلا 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 يا شهر التوبة أهلا 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 يا شهر الوحدة أهلا 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 بك يا شهر البركة مرحب بك يا شهر رمضان أهلا بك يا شهر العبادة مرحب بك يا شهر الغفران باتي باتي ابني جالكيسي ورجي سميدة جدا فانغئي هاوي جي أفابدي داني غمي وسوء الغوجيني أسنوبه سيغرا دالي داچه Egaa daawwattoota televezyiinii OBS kan daawwataa jirtan qophii keenya addaa ayyaana Iid al-Fixir kan bara 1444 sabeeffachuudhaan magaalaa Adaamaa irraa ayyaanni Iid al-Fixir kan bara kana maal fakkaata hawaasni akkamiin bahee kabajachaa jira namoonni gammachuu isaanii haala akkamiin ibsataa jiru ayyaanni bara kana ammoo kan bara darbee irraa yookaan immoo yeroo kaanii irraa maal taddasa godha ayyaanichi maal akka fakkaatu namoota dubbisnee biraan gaatii jirra keessumaa ayyaanni Iid al-Fixir kan bara kana namoonni baay'inaan bahanii karaa tasgabbii fi nageenya qabuun bahanii ayyaanicha ayyaaneffataa jiru. Duudhaa ayyaanichaa keessaa tokko kan ta'e immoo guyyaa ayyaana kana namni kamiyyuu ollaa isaaniiti kan beela'u kan rakkatu kan daaru hin jiru namni wal gargaaru wal gargaarsa jira walii galtee jira kan dhabe nyaachisuutu jira kan beela'e kan dhabe kennanii akkaataa kanaan duudhaa ayyaanichaa guutanii kabajaatii jiru. Ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana milkii ayyaana gammachuuf ayyaana tokkummaa kan akka isaaniif ta'u hawwina. Egaa ammas televezyiiniin OBS qophii keenya haala walii galaa gaafannee biraan geenya ammas tooti keessan waliin taasisa. Mee maa akkami ayyaana kabaranaa kabaree gadaa kan bara darbeerra kan bara kaaniirra kan bara hundaatirra kun baay'ee tokko nu gammachiisa. Mee maal taddasa sabaaf sablamnoonni keenya walitti dhufaa jiranii wal ta'aa jiranii dhaabbilee hundi wal beekaa jiranii mootummaa keenya beekaa jiranii mootummaan keenya mootummaa qajeelati ni jaallannaa itti haafufu. Ayyee ulfaadha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Bagatti isin ga'e baga gammaddan. Mee maatiin bareedanii miidhagdanii baataniittu ayyaanni bara kanaa mee akkam fakkaata? Ayyaanni bara kanaa akka onnootitti ilaalamatti waan gaariidha. Gizee uummanni biyya keenyaa nagaa ta'e hundi isaa gammachuudhaan kabajatudha. Mee ayyaanni kun yeroo kabajamu ijoolleef uffanni akkaataa kanaan ni qophaa'a yeroo waggaan nu akkanumatti gosa gosaadhaan qopheessina. Garuu gammachuma hundi isaatiiyyuu kan nutti mul'atu. Mee yeroo ayyaana kana kabajan immoo maaltu godhama? Mee duudhaan ayyaanichaa maali? Duudhaan ayyaanichaa ayyaana kana yoo kabajnu keessattuu uummata waa hin qabne harka qalleessaa fi isaaniif itti waan gaarii itti ooluudha. Akka isaanillee gammadanii oolan taasisuun isaa barbaachisaadha. Ayyee ulfaadha. Akkam jirtu mee dubbadhuutis bagatti si ga'e hiriyoota keeti? Baga waliin geenne. Mee namoota bagatti si ga'eettu maatii firoota? Maatii kiyyaaf uummata amantaa hordoftoota amantaa musliimaa hunda baga ayyaana Iid al-Fixir isin ga'e jedha. Ati mee eenyu maqaan kee? Rabbirraa Mahamud. Rabbirraa Mahamud. Ayyee baga gammaddanii ayyaana gaarii. Atoo. Itti mee? Maqaan keenya? Burhaan Mahmud. Ayyaana kam? Nagaa. Ayyaanni gaariidha? Gammaddee? Ayyee ulfaadhaa galatooma. Daawwattoota keenya egaa ayyaana Iid al-Fixir kan bara 1444 kan kabajamaatii jiru. Haala ayyaana kana magaalaa Adaamaa keessatti keessumaa naannoo hoteela Ayyuutti argamna. Iddoon kun keessumattuu gara ayyaanichaa gara masgiidaatti uummanni baay'inaan bahee wayita kabajuuf seenaa jiru.
galma seensaa gara masgida gara iddoo ayyaanichi namoonni baay'inaan wal ga'anii kabajan irratti argamnee yaada namaa haala ayyaanichaa akkaataa gammachuu isaanii walii galteedhaan tokkummaadhaan keessumaa ayyaanni kun bara kana adda kan godhu namni hundumtuu sabaaf sablammiin nagaadhaan bahee tokkummaan jaalalaan waliin bahee haala ho'aa ta'een ayyaana kana kabajachaa jiraachuudha namoonni kan nutti himaa jiranii keessumaa immoo haalli qilleensaallee ho'aa otoo hin taane qabbana karaa ta'een duumessaa karaa ta'een nageenya karaa qabuun tasgabbiidhaan namni bahee ayyaana kana kabajachaa jira ammas namoonni bagattiin si ga'e yeroo jedhanis keessumaa gammachuu isaanii ayyaana kana akkaataa kamiin akka kabajachaa jiran duudha ayyaanichaa yeroo kabajan immoo maal yaadachuu akka qaban isa jedhu dubbisnee namoota yaada namoota gaggaafanne isin biraan geenya ammas turtii keessan nu waliin taasisa. Ramadani mana hunda gae hunduma fayyamna yaalala wal jibbaanni hafaalala tokkummaan harka wal qabanne jiraanna waliif mararfanne isa kees yaa hilawaa jiru rakkinaaf gadadoon hin jiru rahmanni ballatee dajjirra araaratu as deema arshirra baatii keessa argachuuf milkii ifaajan gabroonni raahimi ibadaan faayan halkan isaa kajeellaa jannatun naa'imi irrafiin sodaatani nagaa jirtu wayyuma mee ayyaanni iidii bara kana maal fakkaata kan bara darbeerraa kan bara yeroo kaanirraa maal taddesa godha kan bara kana kan bara kanaan duraatiin kan adda isa taasisumaa inni akkuma argitu kana baay'een uummataas akkasuma haalli nageenyaas akkasuma maal sitti himume ka argitu kanaatu baay'ee gammadaniitu namni tokkummaadhaan jaalalaan bahaa jira sirriitti kabajaa jira yeroo ayyaana kana kabaju immoo maal gochuu danda'u qaba namni amantaa kana keessa jiru keessumaa ka maal godhuu qabna seete yeroo ufii keetii waan nyaattu argatte ollaan hin qabu ta'uu danda'a isaan qarqaarteeti walumaa waan qabdu qoddamte akkasitti nyaachuu qabda jechaadha hunduudha ayyaanichaati eeyyeen kaayyoo ayyaanichaati kophaa kee wanti gooftaa kallee waan hin jirreef isa qabdu san qoodamtee kan qabne miskiina qarqaartee haala saniin ayyaanni jechaadha. Mee walii galatti nageenya irratti ayyaanni kun egaa islaama nagaadha nagaa lallabaa nagaa kan inni himu waa hundumaa akka biyyaaf waa dhaamame. Eeka nageenyi yoo jiraate akkanatti kabajna jechaadha. Otoo nageenyi jiraachuu baate beeyna walumaa waan kanaan dura ture matariyaasni gubbaa dhaabata ture fooqi kana gubbaa dur jechaadha. Inni sun amma hin jiru. Kanaaf nageenya keenya tiifachuu qabnaa jechaadha. Kana jedha. Galatooma. Rafuu sodaadhu dallansuu jabbarii hin fagaatin abdii muratees ilaahi maqaansa gaffarii. Ahlan yaa shahrul Qur'aan ahlan 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 yaa shahrul kufraan ahlan 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 yaa shahrul tawbaa ahlan ahlan أهلا يا شهر الوحدة أهلا 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 بك يا شهر البركة مرحب بك يا شهر رمضان أهلا بك يا شهر العبادة مرحب بك يا شهر الغفران باتي باتي ابني جالكيسي ورجي سميد جدا فانغاي هاوي جي أفبدي داني غامي وسوء جيني أسنوبه daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan qophii keenya addaa ayyaana Iid al-Fixr kan bara 1444ffaa kabajamu kana kan bara 2015 kana simbiraan ga'uudhaaf televezyiinii OBS irraati qophii addaa nuti isin daawwachiisaa jirrudha. Ganama subiirraa kaasee ayyaana Iid al-Fixr yookiin ayyaana sooma hiikaa kana keessumaa ayyaanichi akkaataa kamiin kabajamaa jira naannoo magaalaa Adaamaatti isa jedhu namni ganama subiirraa ka'ee maatii isaa daa'imman isaa dhiiraa fi dubartiin otoo nafiin manatti gara ayyaanichaatti baay'inaan bahee kan kabaja isaatiis jiru ayyaanni kun karaa tasgabbii qabuun karaa nageenya qabuun karaa sabaaf sablammoonni walii galanii tokkummaadhaan gara ayyaanichaatti bahanii kabajataniin kan nuti ilaallee daawwanne namoonnis gammachuu qaban ayyaana kana wayita kabajan tokkummaa qaban tokkummaa jiru nageenya jiru gammachuu qaban nu ibsanii jiru
ammayyuu nageenyi biyya kana keessatti karaa bu'uura qabuun karaa tasgabbii qabuun mirkanaa'aa jiru kun guutummaa guutuutti nageenyi naannoo Oromiyaa keessattis bu'ee nageenyi karaa walii galtee qabuun tokkummaa qabuun yoo lafa qabate misoomni yeroo sana dhufa. Namni amantaasaa bahee haala ho'aa ta'een bilisummaadhaan kabajachuu danda'a. Kanaaf nageenyi waan bu'uuraati, bu'uura waan hundaati. Kanaaf nageenyi jiraannaanidha. Kunoo namni tasgabbii karaa qabuun tokkummaadhaan otoo manatti nafiin bahee kana ayyaana isaa kabajachaa jiru jechuudhaan ergaa namoonni daddabarsaa turanidha. Wayitaa guyyaa ayyaana kanaa kabajan immoo harka qalleeyyonni warri waan nyaatan dhaban, warri waan uffatan dhaban yeroo itti gargaaramanidha, yeroo itti yaadatamanidha. Sooma kana keessa, sooma ji'a tokkoof ture keessa yeroo ka ayyaanni kun kabajamus immoo ayyaanicha yeroo kabajamu kanatu taasifama jechuudha. Kanaaf ayyaana Iid al-Faxir kan wayitaa 1444 kabajamu kana kan bara 2015 kana bagattiin singee Iid Mubaarak jenneerra nuti egaa hanga ammaatti ganamarraa kaasee ayyaanni kun maal fakkaata akkamiin kabajamaa jira namni akkamiin bahee jira isa jedhu kan isin biraan geenye ani Abdiisaa Fufaati ogeettiin kaameraa Hawwii Gurmuuti ayyaanni Iid al-Faxir kan bara 1444 kabajamaa jiru kun kan nagaa kan gammachuu isiniif haa ta'u Iid Mubaarak jenneerra.